jaalatanii anis yaada haarawwan qabu kanuma isaanii sana dura deebi'ee sa'aatii dheeressuu hin barbaadu dura dursa sa'aatii asirratti teessee asirratti gubde kana haadha manaa teessee wajjin teessee osoo kolfitee irra filatamaadha. Sa'aatii kana osoo of jalaa balleessuu osoo baatte irra filatamaadha jechuudha. Dhuftee asirra uummata kana gisee jennu namoonni si jaalatan hedduu jira. Namni si dinqisiifatan namoota hedduutu asirra jira. Namoonni hedduun deebisaa jiran sirraa mormataa jiran wanni ati dhuftee deebisus tokko iyyuu hin jiru. Maakillee akkasumatti namoonni si jaalatan hedduutu jira. Qeesii irraa mormatanis hedduu jira. Wanni isin isaanii dhuftanii deebii takkaan deebistanii fi uummata sammuu hin qabne gammachiiftaniif tokko hin jiru. Yeroo ta'e qabdu maaliif laayifii dhuftee qotof jettee isaan wajjin afaan si goggogaa duruma dursoo dubbii maal akka ta'uuf sa'aatii qabdu sana firaa mana kee keessa hoteettee haadha manaa ta'e wajjin siniifuu teessaniifuu walii haarawaa ganaa uummata kanaa deebii deebista fedhiin uummataa ammootiyyuu eega wal fuudhan ijoolleen tuni miidiyaa irraa maas soqaniidha miidiyaa tanarraa ol deebifnaadha wanni biraa wanni takka hin jiru yookiin namaanillee walitti isin jiru kaan bakka kaanii kaawwanna seenaniif miidiyaa irraa ol deebifnaadha yaadni isaanii suni fedhii keessa namatti rarra'a malee jecha isaanii irratti rarra'u isaan isin hooggananii jechuudha. Yoo ammoo ofirraallee deebisuu barbaanne nuti akka baaleetitti cafallayne abbaa barbaanne ofirraa deebisuu dandeenya. Arrabati garuu arrabati xiqqishuu jala as durallee jala hin deemne xiqqaan kennas guddaan kennas ganaallee jala hin deemu. Ganaallee dubbii xixiqqoo tanaaf akka wanni ittiin deebisu maaliif jennaan biyya baay'ee jaalatamtuu fi biyya olomaa'iin keessa jiru biyya namoonni gurguddaan keessatti uummanni beekamaan durirraa hanga namaa silaa namni waamamu keessatti jiru keessatti dhalannee guddanne maatii kabaja qabu keessatti jechuudha. Gizaa sana dhuftee dubbattu abbaa bareedaa san laali haadha ta'e bareedduu san obboleeyyan ta'e babbareedduu san gosa kee sanyii kee qarraa baate ganda kee mushbaalee muluu. Kanaaf isiileen akkasumatti nuu taate akkuma sii taate nuullee taate ganyaa keenna hedduu jaalannaan hedduu kabajaan bakka qabnaaf waan ilmi keenya jaalate nuti hunduu jaalanne ni jaalannaa hin kabajaa si waan jaalannuuf jechuu kanaafiyyuu liivii irraallee bu'ii nama takkaallee deebitanii keessattuu maakiin jechuudha. Baay'ee tokkoon jaaladhaan baay'ee tokkoon kabajaan keessattuu maakiin dhuftee nama takka akka deebiin kennin abbaa fedhe kunis faarawaa miti si durallee arrabsaanii turan waan ta'eef eegatti dhufte arrabsaanii turan waan ta'eef nama takkaaf gad deebitee deebii kennuu hin qabdu. Sagalee isii yoo kolfaaf taphaaf asirra dhuftan malee yoo akka duraanii sunyumaaf asirra dhuftan malee isiinis atis nama takkaa deebii lallabaa haa oolanii maqaa keessan iyyaa haa oolanii abbaa fedhe waan fedhe haa jedhu deebii hin kennin asirra hin dheeressu haganuma siin jedha galatoomeentu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم جبتها؟ يقبل. ما شو يعني ما فسر. أي جقراو. انت ما لازم دراما لما ما تقدر تقول أنا عندنا اليوتيوب يقبل وعندنا نسوي ماكي. አቤት ኢትዮጵያ ላይ እንደዛ አለ። እውነት ነው መሰለኝ ነው። አጣፈጠ መብራን አፈሰ ሂዱ በቃ ደህና ሁኑ። ማኪ ነው ዲሻለ ጓደን ነገር ኤርሚ ጌታን እሺ ኤርሚ በዚህ ሰዓት ማኪን እንጠብቃችሁ። ማኪ አትወጂንም? በጣም ነው እንጂ የምወዳችሁ በጣም ዋኖቪ ነው ዲሻለን። እሺ ዋኖቪ ሼር ማኪ አንቺንም በቃ እስቲ ቻው በጣም ተከታተሉ። ማኪ ደግሞ እንደዚህ አይሆንም። እሺ ዋኖቪ ማኪ በጣም ባይ ኦኬ እሺ ቴንክ ዩ ዋኖቪ ማኪ ወይዬ ይቅርታሽ ቅድም ፖዚሽን ምናምን ስለቀልድ ነው። እሺ ዋኖቪ እሺ ማኪ ይሰማላ እያልንሽ አይደል እንዴ? ይቅርታ ችግር የለውም። በይኝ እንጂ
Okay, thank you. ሳሚን አረ ዋሮቢ አረ ሳሚን አረ ዋሮቢ በቃ ይመቻችሁ። እሺ አይ ሽማቂ ይመችሽ በቃ አለ በቃ पर wanti isaan ina dabneef jabeesse gaasni beetanii isaan illee yoo dhugaa dubbanne kabajaaf na kabajan rabbi sanaa kabaju wallahi ijoollee tana maaliif yennaan hin beeka daakuu dibadhaa buna goradhaa waan jaaniif mee adabbii amma akkana ni jira adabbii geemiti namni taphatu jiru akkana hin jiru bar buna dibadhaa daakuu dibadhaa ni jirti adabbii amma sa'a tana keessa hin jiru bar addunyaa waan biratti jiran saniifuu an sallaaleetiin anis xiqqeesseef yoon an immoo jabeesse immoo lammadi yoon ammoo anis nan dhiisarree hai guys salmaa fi baraati faate immoo hubattu እንዴ ማሙት የለብንማ ፋሚሊ ስንቀም ነው የሆነ መቀባቴ ዋን ጉዳ ነው ማደብዳበር አካሲጋ በቃ ነጋቲ ወላ ገረሽ ነጋም ቡላ ገለም ወሪ ዋን ቀብደን ነው ካንተን ሞ ገረቶ ወላ ገረቦ Kan darbite deemte qoyet. ነው ኢብሳና ያመ በርሰኒት ዲሚ ነማ አፉ Kana ibsa yoo si waamee tin jedhe maal inni waa mana keessatti si waamee kootu jedheetiin. ኦበሌቲ ያ ዮ አከተ ሰሌው ሰሚ ጉባኔ ያመ ቆቅ ኢሳ ደገይ ታናን namni si ama jettana fiigeen deema waa hunda dhiisee hay Maali waa hunda dhiisee fiigaan inte inshallah yoo inni si waamee tin jedhe koo tiktok irra jirra mana keessatti kootu jedhee si waamne mana keessa yoo si waame deebi rakkoo qabuuti. inshallah bika hundatti yoo na yaamini na Kan waan bara jechuun akka shari'aan jettullee jechuun arrajaa liqqawwaamuu lalannisaa ijaarsi kee gisee. Biyya kamuu ni erga biyya kamittuu garuu adiraashaa keessan beekuu qaba waatsaappii koo lakkoofsa koo qabadhaa dura. WhatsApp kiyya qabadha. Biyya feetanii ergaa tattaamna godha guys please. Iskarbii barbaadanii. waraane sulban kana qabda iskarbii kana dira isa qabda Kunooti. ita kana ni qabdam ni qabdi hala shiitole si agarsiistu shiitole garsiisin bareeda kullaa bareeda tokko faatu mekate no man Why? Isa sana agarsiisu. So Dubai sa. Tap godha guys. Kino agartee isa kan. mashallah Filitari malee si agarsiisu. Bonita, elle va à combien? Ils sont loin, wesh, ouais, grave. Bah, du coup, t'as compris ou pas ce que je voulais te dire? Kenza, elle prend... Ouais, moi j'ai compris. Hein. Viens me sauver. hein Oui, moi j'ai compris. Hein. Si tu vous bats, t'as En dit gros, quoi? c'est, voilà, si vous voulez des vêtements de femme, venez sur TikTok. Ok, on va voir là. On veut voir, hein. Alors, il y a cet ensemble que je porte à 25 €. Voilà. Uffata Avec astaa waqataatti umraan jenna. effet col roulé. Bakka akkas maali jedhu maal lama yaadaa jira jechuudha. Akka tiktokii celebrate godheen beeku ni beektaa kabajeen beeku miiliyoona takkas lama seenee 100,000 4 seenee namni waan namni kabajuu kana guyyuma takkaa sababa tiktokii keekii takka bureen beeku. Anna malee addereem. Ani mas biyyatti osoo biyya deemee habisne jechuudha. Biyya galee tiktokii kabajuuf moo? Ay biyya daawwachuudhaaf malee osoo gisee biyyatti gallachumaan kabajnachumaaf malee tiktokii kabajuuf biyya maal godhaan haadha abbaa kiyya ilaaluu deema malee. Maalti isin kofala gisee waan takka dubbadheen dubbii kiyya kun dubbiin kiyya akkamisa gaayis nama kofalchiisti.
Yobarraa itti yaane hoo baaletti muuda dachaane hoo ibsa deebisi. Maal si deebisa obboleessa koo? warra ibsaa bira dhaqee ani barri biyyan jiru bar guys amma Egypt jira Egyptitti argama amma saa kanatti biyya waan jiru sin fakkaatee achi dhaqee naan jira akkamitti Hai. अच्छा है सर ग्रामी Amna maaltu jira? maaliif koostar itti dhuydare oogiti kun akan isa moo sukar Ara jaai shamsu kanatti gadi muuzini. Binu Wah, ini tiba pulang kayak gitu kan. Aci wabe jeleng matu serang tu buat dia di barang. Akhirnya jaai si mira keessa sini tama. okay.